Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenyaa har'a sagantaan qabannee isin dhiyaannu moobaayil baankiidhaan qarshii bilbila keenyaa guuttachuu, teelee biilii kafaluu, ifaallee kafaluu agarsiifna. Na hordofaa. Kontaaktii keenya irratti seennee moobaayil baankii Nigdi baankii fayyadamna. Isa bilbila jechuudha. Neetworkiin rakkoo qaba. Isa kana bilbilaa jechuudha. Hundi keessanuu koodii kanan beektan jedhee abdadha. Egaa seenneen booda loogiin jennee tokko galchina. Security keenya galchinaa jechuudha. Saniin booda afur tuqna. Ittaanee 5 tuqnaa jechuudha. Ammas transfer to CB account jedhu inni jalqabaa akkaawuntii namarra dabarsuu yoo barbaanne local money transfer manage previous year isa 5 lakkoofsa 5 tuqnaa jechuudha. Cuqaasna utility payment airtime donation account transfer jedha. Isa kana irratti maal tuqnaa yoo maabiraatii fi silkii ta'e utility payment jennaa jechuudha. Utility payment gaaf jennee waan nu dhufuun argitu Itiyoo Telekoom postpaid pin teelee qarshii teelee waayifaa fi bilbila manaa fayyadamnu kafaluu barbaanne jechuudha. Asirratti immoo Ethiopian Electricity, Ethiopian Airlines Tickets, Addis Ababa Water Billing Payment kanneen jira jechuudha. Kanneen hordoftu. Haala kanaan kunniin hundinuu waan DSTV payment, passport payment, Ministry of Trade kunniin bilbila keenyaan kafaluu dandeenya jechuudha. Previous jenneet lakkoofsa 6 tuqee previous deebinee Itiyoo teelee amma teelee kafaluu gaaf barbaade teelee choose phone number jechuu ta'uu danda'a, akkaawuntiin ta'uu danda'a. Phone number yoo galche lakkoofsiin akkaawuntii nambarii na gaafata. Akkaawuntii nambarii kiyya itti galchaa jechuudha. Akkaawuntii galchinee seenti jennaa jechuudha. Nama akkaawuntii isaanii yaadadhu. Haala kanaan kafaltii nu baasaa deebina jechuudha. Itti aansuun immoo haala qarshii keenya ittiin guunnu yoo barbaanne isuma kana deebinee bilbila. Bilbilaa baasa. Afurtu